السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا في جالة تمتوتا المان أرمو الدنيا مرة ترجمتلو ودفنو أجائبا كان دكتور أبي أحمد واهي جال مرو دبت الرئيس هندبنا جتشودا وان أجائبا بايتو نوكا كباجر جتشودا caalaa bultumeetis akka inni Oromoo dhiifama gaafate odeeffannoo baay'ee fi yedduu kanaaf gabbahee akka Oromoo dhiifama gaafatu madda qabatamaa irraa nuuf himamaa jira jechuudha. Tokkoffaa kan isin xiinxaluu dandeessan barreeffamanni yedduu kana barreessaa jiruu fi waahii dinquu dayyaasaa dheengada dubbate irraas caalaa bultumee Oromoo dhiifama gaafachuun qaba. Jireenyi qobummaa kun baay'ee natti dhagahamee jira kan jedhee inni dubbatu baay'ee tokkotu natti himamaa jira. Garuu an amanuu hin dandeenye. Garuu namni natti himu kun odeeffannoo akkuma gaafa jarri Jawaar Muhammad hin bahan jedhu nama natti hime sana jechuudha. Borbahu jedhee natti hime akkuma inni jedhe otuu sa'aatii tokkotti hin dabaliin boromtamuu sana bahan jechuudha. Kanaafuu caalaa bultumee dhiifama gaafachuu dhiisus kun ajandaa ta'e illee dubbatamuu hin qabu garuu waan namni Oromoo gane akka itti dhagahamu Oromoo irraa fagaatanii jiraachuun hagam akka nama miidhuu fi waahii Abiyyi Ahmad waahii Jaal Marroo irraa dubbate waahii Woboon Oromiyaa bulchuu irraa dubbate paarlaamaa keessatti haasaa isaa irraas xiinxala mataa keenya xiinxalla jechuudha. Gaa kabajamtootaaf jaallatamtoota ilmaan Oromoo kan nuti dubbannu waan qabatamaaf waan dhugaa qofitti ilmaan Oromoo fayyadu irratti xiyyeeffachuu qaba jenna yeroo baay'ee. Har'as kan nuti irraa dubbannu haasaa Abiyyi Ahmad paarlaamaa keessatti dubbate irraa xiinxala mataa keenyaatii fi waan dhugaa lafa jiru dubbanna jechuudha. Abiyyi paarlaamaa keessatti waahii nageenya buusu waan baay'ee dubbate waa'ee ijoollee Suud Arabiyaa keessa jiranuu kanarraas akkuma waggaa lama dura paarlaamaa irratti waa'ee ijoollee baqattoota kanaa gaafii gaafatame. Kaleessas gaafii Kaamil Shamsuu gaafate sana waa'ee ijoollee Suud Arabiyaatiin wal qabsiisee danuu dubbate jechuudha. Kan nuti irraa xiinxallu waa'ee siyaasa Oromoo kana waa'ee Woboon agam dhugaadha Oromiyaa dhuunfatee jira kan jedhu haasaa dheengadda paarlaamaadhaan dura Angaasaa Ibraahim dubbatee fi kan kaleessa itti fufe yeroo dhaggeeffattanu dhibbaan dhibbatti dubbiin kun hagam dhugaadha jettanii mirkaneeffattu jechuudha. Warri Oromoo taatanii hanga yoonaa Woboon eessa jira jettanii gaafii isinitti ta'aa jiru. Deemaatii viidiyoo kaleessa Abiyyi Ahmad paarlaamaa irratti dubbate qofa dhaggeeffadhaatii Woboon hojii akkamitti kan jiruu fi Oromiyaa eenyu bulchaa jiru biyyattiin harka eenyu akka jirtu marroon maal godhaa jira jettanii achumarraa viidiyoo deebisanii kennuudha. Waa tokko xiinxala tokko isin hin barbaachisu. Waa'ee marrootis dhaggeeffachuu barbaaddan Abiyyumaan dhaggeeffadhaa. Injifannoo Woboon Oromiyaa keessatti gaggeessisaa jiru Itoophiyaa guutuu harka eenyuutiin girgiraa akka jirtu. Sanarraa baay'ee tokko wanti nama dhibu waggaa sadan kana gaafa Jaal Marroon otuu uummanni guutuun shawwadamee jiru Jaal Marroon shawwadamuu didu bara 2018 har'a waggaa 4 guutee jira jechuudha. Akka Itoophiyaatti waggaa 4 guutuuf deema. Gaafa addunyaan guutuun addunyaa guutuudha Itoophiyaa qofaa miti addunyaa guutuun shawwadamtu namni Abiyyi Ahmadiif shawwadamuu didee qeerroo jajjabee sammuu ibiddaa qabachuudhaan bosonatti hafe har'a Oromoo mataa ol qabachiise kun Jaal Marroo yookiin Kumsaa Dirribaa jedhama. Nama leenca haati deesse mataa ol nu qabee har'allee injifannoo jajjabaa galmeessisiisaa jira jechuudha. Oromiyaa guutuu Itoophiyaa guutuu mataa ol qabuuf deema yeroo dhiyootti. Abiyyi Ahmad soraa Woboo irraa qabuu fi dhiibbaa jarri waraana Abiyyi irraan geessisaa jiranuu baay'ee tokko sodaa akka qabuu fi kaleessa akka inni itti dubbate akka duraan Woboo yookiin shanee jechuun በአንድ ሳምንት ውስጥ እናጠፋቸዋለን ተደብቆ ያሉ ምናምን ነገር ነው መልቀም እንጂ ምንም ሸኔ የሚባል ነገር የለም አንድ ተራ ሰው ነው አኩማ ቲፒኤልኤፍ ዱቄት ሆኗል ጀደሰን akkas jechuu dhiisee jira jechuudha. Itti argisiisanii akka jarri Oromiyaa guutuu magaalaa 398 qabatanii jiran Angaasaa Ibraahim paarlaamaa irratti ragaa itti bahe Abiyyi Ahmadis dhiibbaa hamma jiru waahii nagaa buusuutiif waahii marii biyyaalessaa waa hundaan wal qabsiisee akka sodaachisu yoo dhugumaan warri kun dhugumaan Abiyyi irratti dhiibbaa akka geessisan amane dawaan akka dhiibbaan kun dhaabbatu warra kana karaa nagaatiin ta'anii mari'achuudhaaf akkuma dheengadda Marroon haasaa BBC afaan Oromootiif Amaariffaa irratti godhe sana gochuudha. Karaa bilisa ta'e marii biyyaalessaa kan ofii qopheessanii irratti dhiichisan otoo hin taane kan biyyi hariin irratti hirmaattu kan taajjaabii qabu irratti hundinuu kan bilisa ta'e marii biyyaalessaa gaggeessanii akka biyyattiin nagaa argattu gochuudha. Dhibbaan dhibba kanaan ala biyyattiin nagaa argatti jedhanii tilmaamuun kongumaa hin danda'amu. Marroo bosonatti dhiisanii marii kamtu ta'ama. Warra Abdii Raggaasaa hiite koloneel Gammachuu ayyaana mana hidhaatti dhiifte eenyu wajjin mari'atama. Kana naa qabadhu Abiyyi Ahmad akka obboleessa koo tokkotti
wanti siif dhaamu wanti atamma keessa jirtu muddaa jabaadha. Muddaa jabaa keessa teesses immoo waa'ee dhimma bishaan sanaa galmeessiftee waa'ee ikonoomii biyya keenyaa irratti kaleessa gaafa dubbattu sheemiin na qabe dhugaa dubbachuudhaaf harka meeqaan akka dabale ifa goote gaafa dubbattu nuuyyuu akka inni itti dabale nuun gallee jetti. Dhugaadha siifuu hin galle dabaleef dhiiseensaa akkasii hin galletti. Hamileedhumaaf jecha paarlaamaa irratti kana dubbachuun kan kee sheemii guddaadha. Biyya waraana keessa waggaa meeqaaf akkasitti daaraa taate ikonomiin biyyattii hin dabale jedhanii dubbachuun kun tuffii uummata itti dhaggeeffatuu fi tummii uummata Itoophiyaa guutuuf qabdu argisiifte jechuudha. Yoo danda'ame illee nagaa buusnee karaa fuulduraatti qabeenya bade biyyattiin ikonomiidhaan bichee keessa waan badde kana ol kaasuu dandeenya jechuudha malee ammallee mataa gadi hin qabanne hinuma jirra ikonomiidhaanis waa hundaanuu yoo diinagdeen biyyattii hin guddatte kan jireenyi maal biyyi keenya maal uummanni si dhaggeeffatu kun nama sammuu qabu bar daabboon tokko meeqa ta'e Itoophiyaa keessatti daabboon tokko ittiin dur birrii lamaan qarshii 2-3 bitatamu har'a birrii meeqa biddeeni tokko birrii meeqa duqeetiin kiiloon birrii meeqa zayitiin meeqa uummanni waan keessa jiru beekta otuu beektu akkamitti hafane namni maal naan jedhan jettu kanaafuu kan biyyattiidhaaf dawaa ta'u Shimallis Abdiisaa utuu hin taane dawaan Oromiyaadha. An akka kootetti woboon Oromiyaa harka isaa galfatee akka inni uummata Oromoo kana abdii irraa qabu bilisa baasuudha abdiin kan koo. Dhibbaan dhibbattis kan hin abdadhu Shimallis Abdiisaa yookiin bilisiginnaa naannoo Oromiyaa utuu hin taane dhibbaan dhibbatti seeraan mirkanaa'ee woboon dhuunfachuu qaba. Oromiyaan guutuun harka wobootti galuu qabdi. Abiyyi federaalaa haa bulchu akka federaalaatti giroosaatti. Garuu Oromiyaa irratti olaantummaa argisiisee akka Shimallis Abdiisaa ajaju kanatti kootii baachisee jaalmarroo ajajee akka barbaade Oromiyaa gochuun hin danda'amu harka woboo jirti waan ta'eef Oromiyaan naannoo Amaaraa akka barbaade gochuu danda'a naannoo barbaade deeme akka barbaade ta'a garuu Oromiyaa keessatti bokkisuun hin danda'amu harka woboo jirti waan ta'eef nuti falmanneeti otuu duunu ajjeefamaa karaa irratti rashanamaa woboo jabeessinee waan qabnu sagalee taanee harraan geenye woboo baduun hin danda'amu maruun biyyaalessaa godhamus waa tokko biyyattii nagaa gochuu hin danda'u yoo ofuma irratti diraamaa hojjechuu ta'e malee mariin biyyaalessaa gaggeeffamus dhiisus hanga marroon marii kana keessa hin jirretti maqaan furmaanne dhufu hin jiru. Uummanni Oromoo akka jarri gaafa dura maal jedhe Abiy Ahmad woboon taraa tokko kan uummannis intiniin jenneedha. Har'a immoo akka woboon deeggarsa qabu gargaarsa siyaasaas akka inni qabu dinagdeedhaan akka uummanni kun utubaa jiru eenyuun uummanni utubu otuu woboon dhuguma shiftaa ta'e nama waa balleessu ta'e uummanni Oromoo kun akkamitti siyaasa isaa deeggaree ikonomiin gargaaree duuka dhaabbata jetteetiyyuu tokkoffaa akka woboon gargaarsa uummata kanaa qabu deeggarsa uummataa qabu afaan keetiin ragaa baate galatoomi kana amanuun keetuyyuu waan guddaadhaan siin jedha galatoomii hundi keessanuyyuu viidiyoon kun viidiyoo baay'ee ergaa guddaa of keessaa qabudha galatooma.